Mi'a nadii kan dandamiin eeysa jira jiraatu koo markaza laga shankora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora. Mi'a nadii kan dandamiin eeysa jira jiraatu koo markaza laga shankora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora. Diin barachuun jaalatti lammiin tiyya quraanni haa qara'amu sheeka kiyya dawaa qaba jechi isaa qalbii fayyaa namni qalbiin fayyaa qabdu numa arga qilleensi kee diinii ja'a warra gamtaa oksijiinii diin fudhadhu irra jirta oksijiinii diin fudhadhu irra jirta. Akkam jirta markaza koo laga shankor aara galfiin qabdu ati guyyaa tokko yoonin taa'ee taa'uu beeyte biyyaaf rakkoo dhaloota baarsiifte har'a baafte rakkoo dhaloota baarsiifte har'a baafte rakkoo. Shee ammayyaa siinii abbaa markazaati dabballee musliima abbaa beekumsaati itti obsee barsiisa lammii tiyya osoon jennee an dadhabee halkan guyyaa jaalaltisaa annaa seentee onnee tiyya hojiin isaa annatti tolee maashaa Allah hojiin isaa annatti tolee maashaa Allah. Bu'aatii buuftee guddaan lafa jira warra eebbiftee ergattee kanan dura majlisa guddaa gamlixa Oromiyaa godina Baddallee anaan cawwaaquma majlisa Daarul Ulamaa wirtuu dhiiraa barattoota achi qabda ati har'a barattoota achi qabda ati har'a. Mi'a nadii kan dandamiin eeysa jira jiraatu koo markaza laga shankora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora dhukkubsataa kan yaaluu qabna doktora. Bara seenaa 1996 Oromiyaa gama bahaa dhufne lixa Jimma abbaa Jifaar iluuf Wallaggarraa nu simattee qubanne laal bakkayyurraa lafa duraan afaanisii wallaalame quraanaa fi hadiisumaa wallananne lafa duraan afaanisii wallaalame quraanaa fi hadiisumaa wallananne quraanaa fi hadiisumaa wallananne. Nu mirgitee lafti sunis taate har'a ganna midhaan bona kunoo laali kuduraa kenna rabbii kan fudhatu jiru nurra galatasaa galchuu qabna nuti har'a galatasaa galchuu qabna nuti har'a. Hedduun keenya tola rabbii maa dagate lafa daggaa laafi dhibee dur qubanne rakkoo hedduu dagalfachaa numa hafne dhiira wajjin dhufne hedduu awwaallanne nuti hafne arra ilmoo eebbifanne nuti hafne arra ilmoo eebbifanne nuti hafne arra ilmoo eebbifanne. Nama fedhe rabbiin kiyya barsiifata diin jabaadhaa tana fakka maratata nama jibbee maaltu waa'ee isaa dubbata nama jibbee maaltu waa'ee isaa dubbata. Eebbifamtoota markazaa akkam jirta congratulations jenna guyyaa har'a congratulations jenna guyyaa har'a. Rabbiin guddaan qadrii kan keessi dubbata malaayikaalee goflaasii fi lafa kaata akka ati irra deemtuuf si jaalata akka ati irra deemtuuf si jaalata muka citaa qurxummillee si jaalata
Dimbarachu keti fakas sijalatan Dimbarachu keti fakas sijalatan Mi anadi kan dandamin eisa jira Jiratu kom markazala gashankora Dhukkubsata kayyalu qabna doktora Dhukkubsata kayyalu qabna doktora Mi anadi kan dandamin eisa jira Jiratu kom markazala gashankora Dhukkubsata kayyalu qabna doktora Dhukkubsata kayyalu qabna doktora Maddaharashi sabaitu إسان كان أبا بكري فمر فدا فكينيسا جروتنا في قرآن اللي حركا كبا لجوالين توكوكونا ولفتها المانيسا دي رفدالا قهدو الدان عندما تاوالي كبير برسفتا المانيسا دي رفدالا قهدو الدان عندما تاوالي كبير برسفتا عندما تاوالي كبير برسفتا هذا تنيا أبولتي دوبرتيني Dimbarachu fabakiyan kodini jijjiramu kan nukute barguddachu madahamtu nutti taate bakka yuttu dubartiin baaraatti galmaan geessu jechuun dubartiin baaraatti galmaan geessu jechuun xiqqaa guddaan jaa'u kuni markaznini nama fayyaa qabu hunda barsiisanii abbaaf ilmaa sarraa kuno eebbisanii eenyuja erga horaan waan baranii ihe wizi lijuchina abbatachin ihe hasaba yonimati lobati ihe wizi lijuchina abbatachin ihe hasaba yonimati lobati ihe hasaba yonimati lobati mi anadi kan dandamin eisa jira jiratukum markazala gashankora dhukkubsata kayyalu qabna doktora dhukkubsata kayyalu qabna doktora jecha lamaan dubbadhame khayru maafi utubada beeku qabdan markaza fi akkamittiin dhiisa milaal Jaafar Rashiid akkamittiin dhiisa milaal Jaafar Rashiid akkamittiin dhiisa milaal Kaamil Adam akkamittiin dhiisa milaal Abdu Nasir akkamittiin dhiisa milaal Kadiroodha halkan guyyaa itti jirta lafa'uudha abbaan diinii hunda keenya jabaachuudha taa'uun qabu ganaa diiniin rakkachuudha itti siinee rakkoo isaa hubachuudha itti siinee rakkoo isaa hubachuudha ijji inni zaleen baandinnati enya guzoo yikkattilaal wadafiti enya guzoo yikkattilaal iska jannat ijji inni zaleen baandinnati enya guzoo yikkattilaal wadafiti enya guzoo yikkattilaal iska jannat enya guzoo yikkattilaal iska jannat mi anadi kan dandamin eisa jira jiratukum markazala gashankora dhukkubsata kayyalu qabna doktora dhukkubsata kayyalu qabna doktora mi anadi kan dandamin eisa jira jiratukum markazala gashankora dhukkubsata kayyalu qabna doktora dhukkubsata kayyalu qabna doktora dhukkubsata kayyalu qabna doktora